ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሰናል። ይጠቅማችኋል የምለው አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሪፍ ቆይታ እንደምናደርግ ተስፋ አለኝ እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ይዤ የመጣሁለት እና አፕሊኬሽን ዘባስኒ ፍሬን ፌ አፕሊኬሽን ቸስ ቦልማን ይላል አኩማ ሰልባቲ ሀሉመ ሰልባቲን ከኔ application jabas negar salum salbatin kan intro markeri wa intro diga akan no tulalu intro markeri chuma chuda intro mali kan jedhu fedha batalaye to baronni rifjil qabajtan isin fayyada ba isin fayyada beeksisota garagaraatiif beeksisa maqaa keessaniitiin hojjechiifachuudhaaf baay'ee isin fayyada kanaaf isin isinii qabadhee dhufeen jira walumaan ilaallaa እሺ የሰኪ ስሪኒ ወል ይላል ሲተን ፕሌይ ስቶር ውስጥ ገብተን ከፕሌይ ስቶር ውስጥ አንና ያለን ነው ፕሌይ ስቶር ኬሴን ወሊላላ ፕሌይ ስቶር ኬሴኑ አኩም አርጋ ጅርተን ፕሌይ ስቶር ኬሴን አስረት ከነስ ሰርች ጎተኒ በሬሽቱ ሰርች ጎቶ ስረቲ ማል ጀተኒ ሰርች ጎቱ ወልማ ይላላ ኢንትሮ ማርከር ጀተኒ ሰርች ጎቱ ኢንትሮ ማርከር ሰርች ጎቱ ኢሳን ኩን አከስኒ ዱፍ ኢሳን ኩን ራንገደን ኩን ማይዳን ሁንዲሳው ስሪራ ሁንዲሳው ይሁን ጀታ ከንፈቀደም ፈቾ እንዲስ ከንፈቀደን ከፈደ ኬሰኒ ከን ጃለተም ፈቾ እንዲስ እስቲ አንሽ መጀል ቀባ ከነ ቡሳ እሺ መጀል ቀባ ከነ ቡሲ ወዲን ላላችሁ አላረቱ ጌታ ሙሳ ወዲን ላላ ባይ ሰልባዳ እትፈየደማ መቃኪ ሰኒን አከሚቲ ቤክሳ ኮጀተን መቃኪ ሰኒን ቤክሳ አከሚቲ አከሆጀተን ካን ኢስኒ ፈንቶ ስኒፍ ገሌ ካናፊ መቃኪ ሰኒ ወንቶ ጎቹዳፍ ሲን ፈየደቹዳ አን ስቲሹ መካረታን ክሊ ጎራ ሽገረት ክሊ ጎሬን ሃለጅሩ ላላ ሃለጅሩ ወልማላላ ኩኖና ዱፌራን ትሮማር ካሪን ቪዲዮ ማርከርና ዱፌራ እሺ ገነ ኢንስታይል ጎና ኮኔክሽኒንግ ያ ባይራክሳላ ስለዚህ ትንሽ ጠብቁኝ እላችኋለሁ። ኮኔክሽን በጣም አስቸጋሪ ነውና ትንሽ ታጋዙ ይጠቅማችኋል። በጣም አሪፍ ነውና ኮኔክሽን ያዋና ክስፋው ቀስኤማ ዳውንሎድ ጎቻ ዝራ ቀስሬት መዳውሎድ ጎቹ ድራ ሻንተ መረገኝ ረግጤት ነው አፊ እና 50 ላይ ደርሰና 50% ላይ ደርሰና ባይሪ ቢዳስ እንፈየዳስ እንተከማ ከነፍ ከና አክቲፋየዳ ማን ስንጀዳ ቤክሲሰ መቃ ኪሰኒ መቃ አካውንት ኪሰኒ ኢትበረስተኒ መቃ አካውንት ኪሰኒ ቤክሰው ጀቹ አልሰልፋራ ከራ ሰልፋ ዋም ተኮቶኩ ይሰቁቱ ጋሪን በክች መረት በኩማ ከነ ዳውንሎድ ጎዳታ ነረት በከሰረት ከሰባት ሲፊዳ ፍሪ ደሞቲ ፍሪ የሮን ሲንጀሩ ኮፒራይት ራ ፍሪ ኮፒራይት ፍሪዳ ኮፒራይት ወልስ እንጋፈቺ ሱንቀቡ አሉ መሰልባት ክላሲካሊ ፈመሳቀባ ክላሲካሊ ለከ ኦፍ መከሰነት ከቀየቲ ጂጂራቹ ደንዲሱ ኖሜማ አማዱ ማዝራ መስወል ማለት ትሪምና ኮኔክሽን ኢትዮጵያ ባይረክሳላ ከናፊ ማኑፍኔራ ማልጎና ኦፕን ሼቱ ከነጥቁና ኦፕን የሮጎኑ ኖፍዳ ኦፕን የሮጎኑ አለው ከንጀቱ ከነጥቁና አቺ ኔክስት ከንጀቱ ከነጥቁና ክሎዝ ከንጀቱ ከነጥቁና ኩኖች ኢሳን ኩን ዱፋኒሮ ከጀረንቲ ቤክሲስኒ ገራገራ ግዱድት ቬስ ረበሹ ረንዳ ቤክሲሰና ከሲን ራ በሌፈቱ ኢሳን ኩን ሀለ ሰልባዳን መቃ ኬሰን ከንፈቀድም ቪዲዮ ላይ ከነቱ ጅራ ፍሪዳ ሁንዲ ጀራ ቪዲዮ ላይ ከነ ሁንደ ኬሰቲ አክ ጅሩት ኦፊ ኬሰኒ ትጉታኒ መቃ ኬሰን ትጉታኒ ወንቶ ግሮቾ እንደሱ አነም ፈከኛ ፊ ከነረ ጅራ ወንቶን ኪያ ከነረ ጅራ
Isuma irratti kilik jedha. Isa jalqaba kana irratti. Gartanii akkanatti achi loogoo achi keessa sana sirreeffachuuf jechuudha. Bakka kanatti maqaa keessan barreessitu, as keessa suuraa keessan kaawwachuu dandeessu. Bakka kanaaf loogoo as jalaa kana balleessuudhaaf yuuz kan jettu kanarratti kilik gootu. Ammas egaa gidduu gidduutti wanta dhufee isin rakkisa waan ta'eef beeksisonni garaagaraa gidduu gidduutti dhufanii isin rakkisu waan ta'eef isa akkuma jirutti obsaan dabarsuu sirra jiraata. Achiin loogoo kana kan jettu kana loogoo isheetu kana bakka duubaa kana irratti kilik gootu al tokko hin tuqaastu jechuudha isheerra. Erga isheerra tuqaastaniiti ammas gad dhuftanii asirratti barreeffama maqaa keessatti barreeffama ishii pilaasii kana irra tuqattu. Pilaasii yeroo tuqattan footoo isin filachiisa. Footoo inni isin filachiise keessaati deemtaniit footoo inni isin filachiise keessaati fakkeenyaaf kan irra godhadha. Saayizii isaa immoo kan yuutuubiidhaaf ta'u waan ta'eef 16 kan yuutuubiif ta'u waan ta'eef 16 sagalirra kaawwattu. 16 sagalirra kaawwattanii akkasitti footoo keessan gabbuttu. Erga gabbuttanii booda erga akkasitti gad buttanii booda raayit gootu. Alaatti keessa footoon keenya taa'e. Text is here bakka jedhu kanatti immoo hin barreessitu. Fakkeenyaaf maqaan koo Keenyaa Tube waan ta'eef Keenyaa Tube paste irratti godheen jira. As jalatti immoo subscribe jedheen barreessa. Bakka haala salphaadhaan akka ajaa'iba jechuun baay'ee kan namatti toludha. Baay'ee kan naannoo kan natti tole. Haala salphaadhaan kan isin hojjettanii achiin appilaayi kan irratti gad dhuftaniitu. Appilaayi kanarra al tokko cuqaastu. Appilaayi irraa cuqaasnaan kunoo dhumate bakka isiniif dhumate. Laala. Bakka barreeffama siraatti Keenyaa Tube subscribe jedhee jira. Baay'ee salphaadha jechuudha. Bakka barreeffama siraatti Keenyaa Tube subscribe jedhee waan jiruufi haaluma salphaadhaan intiroorratti beeksisa YouTube chaanalii maqaa YouTube chaanalii keessanii akkuma salphaatti wanta godhachuu dandeessu. Amma export gochuun save gochuuf immoo export gootu. Normal HD full HD irra kaawwattanis rakkoon qabu. Akka fakkaatan gochuu dandeessu. Normal irra kaawwachuu dandeessu. Ana export gootu. Save isiniif ta'aa jira. Save isiniif ta'e jechuudha akkuma salphaatti. Bakka save ta'e. Save. Kunoo taphachiisuu yoon barbaade keessaan bahama. Amma gara alaan keessaan baha taphachiisuu eeggan barbaade keessaa bahee jechuudha. Gara gaalarii dhufa gaalarii irra kaa'an koo keessanis waan irra kaa'u suntu beeka. Achiin gad dhuftaniitu maal viidiyoo kan jedhu irratti gad dhuftu. Viidiyoo kan irratti gad dhuftu kunoo itti as naaf kaa'eera. Fidee as naaf kaa'eera kunoo isin agarsiisa. Laala. Kun sagalee isaatu. Bakka haaluma salphaadhaan jechuudha. Akkanatti daqiiqaa keessatti irraa wantoota keessan xumurachuu dandeessu. Maatii Keenyaa Tube warri hin taane maatii Keenyaa Tube like share godhaa subscribe godhaa share namaaf godhaa namni wanti kun namatti qaba. Kanaaf akkan isiniin jedha galatooma jiraadhaa. Thank you.